Show. Nageenyi badhaadha jedha Qaanqeen Show akkam jirtu nagaan koo kabajaa jaalala oromummaa bakka isin jirtan hundaatti sana qaqqabu akkam jirtu dura dursinee Qaanqeen Show sagantaa har'aa utuun hin eegalin dura dhiifama guddaan isin gaafadha daawwattoota Qaanqeen Show sagantaan Qaanqeen Show baatii tokkoof qilleensarra ugguramtee turte hin ugguramne anatu torban afuriif dhiiseen ture. Innisi Osfaanaa bara 2016 kana gara imala Minnesota deemeen ture. Yeroo Minnesota turettis immoo gaaffiif deebii OMN wajjin godheen ture. Ergin achiis deebi'e gaaffiif deebii an OMN wajjin godhe marsaa tokkoof marsaa lama torban waan darbuu fi OMN irraayis na agartanii Qaanqee irraayis na agartanii isin bunduran baay'adhaa nan uffitu jedheedhaanis torban lamaa fi boqonnaa fudhadhe kan Qaanqee Show. Har'a immoo walitti deebine. Har'i kanatti walitti deebine waa'ee imala koo Minneapolis gaafa deemne Osfaanaa irraa waan hin dubbadhus nan qaba garuu torban kana miti torban itti aanutti na haasa'u yaala achitti waan nama gammachiisu waan hin itti gammade waan hin itti boone akkasumas waan natti dhaga'ame immoo waan hin xiqqoosee itti muufadhes jiraachuu mala kana torban dhufu dubbanna isa duwwaas miti kubbaan yeroo jalqabaatiif biyya Jarman keessatti kan Awurooppaa eegale irrattis waan ta'e waan hedduu jira waa'ee sanarraas xiqqoosee torban dhufu irratti hin dubbanna namoota achitti argamanis hin dubbifna. Egaa har'i wanti dubbachuu barbaadu goota ilma Oromoo sabboonticha Fayyisaa Lalisaa waan inni godhe hedduu keenya nu boonse. Nu duwwaa miti sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa jiranis boonse. Rakkinni Oromoo rakkinni sabaaf sablammoota biyyattii keessatti waggaa dheeraadhaaf ukkaanfame waggaa 25 guutuu mootummaan abbaa hirree ummaticha cuqursaa ture fuulduratti ba'ee ummata addunyaa gurra bu'e. Kun anaaf isiniif warra qabsoo bilisummaa Oromoo jaallatu hundumaa fi gammachuu guddaadha. Waan kana irratti gaafan deebisee waa'ee Fayyisaa kana irratti yaadadhu wanta tokko sammuu koo keessa deddeebi'a. Innis Fayyisaan kiiloomeetirii hedduu fiige maraatoona. Sa'aatii lamaaf wa'ii fiige. Yeroo xumura sun, yeroo ciniinsu sun, yeroo inni bakkattii sana muree darbu bakka yeroo itti fira hiriyaa abbaa fedhe nama dagachiisu ture. Sababiin isaas waan waggaa meeqa waggaa hedduu itti shaakalanii waggaa baay'ee itti dhiphatanii waggaa hedduudhaaf wanta kana nammoo ajettee kan yaadde innis tokko injifannoo biyyoo fi lama immoo maallaqa guddaa argachiisuudhaaf bakki sun. Bakkattiin ciniinsuu suni bakka nama irraanfachiistudha. Bakkattiin ciniinsuu yemmuttiin xumuraa suni bakka hiriyaa abbaa haadha nama si wajjin fiigu hundumaa injifattee mo'uudhaaf geeba sana harkaan ga'achuuf tattaaffattudha. Kan obboleessa keenya garuu adda ta'e. Bakki injifannoo suni bakka rakkoon ilmaan Oromoo, hacuuccaan ilmaan Oromoo, du'aatiin ilmaan Oromoo, qeerraa ari'atamuun, uummanni Oromoo ajjeefamuun, mootummaan abbaa irree cunqursaa jiraachuun, ollaan bitaaf mirgaasaa qeerraa ari'atamuun itti dhaga'ameedha. Bakka barattoonni Oromoo fuula isaa dura dhufanidha. Bakka qotee bulaan Oromoo fuula isaa dura dhufanidha. Bakka ilmaan Oromoo qeerraa ari'atamanii karattuu ta'an fuula isaa dura dhufuudha. Horii min kan fuula isaa dura dhufe. Fooqii min kan fuula isaa dura dhufe. Maallaqa min kan fuula isaa dura dhufe. Warqee miti kan fuula isaa dura dhufe. Ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromootu fuula isaa dura dhufe. Kun seenaa biyya addunyaa kanarratti yeroo lammaffaadhaaf innis waa'ee mirga warra gurraacha nama falmee fi mirga Oromoo nama falmee Fayyisaa Lalisaa gooticha Oromoo jedhee moggaase hangama kiyyaa. Kun Abtaamuu Lamuuti. Abtaamuu Lamuun simbee kana gara kam? Fayyaa keetii Fayyisa. Nagaa koo dhiboofate nagaa koo. Dhugaa Waaqayyoo ani jechuma ittiin dubbadhuun hin qabu gaaffiif deebisi gochuuf illee miti galatoomi siin jechuudhumaafan si bilbile hangama kiyyaanii hedduu sitti boonne hedduu sirraa gammanne. Ayyee daandii isin nutti agarsiisanii ta'e jalqabni keessanii. Hello Fayyisa. Amana nagaa. Gidduutti ciccite jabaadhu nan beeka akka namoonni baay'een miidiyaa baay'een si bilbilan nan beeka siin jeequu nuuf jiraadhu obboleessa koo. Tole gooftaa tole. Guyyaati qoomii taateen si bilbila. Tole. Nagaan jiraadhaa.
Yaadattu haati dubartiin haadha manaan qaba dubartooti gaafa da'anii ciniinsuu inni dhumaa suni ciniinsuu abbaa manaa isaanii itti arrabsanidha. Ciniinsuu inni dhumaa suni ciniinsuu itti jireenya isaanii jibbanidha. Ciniinsuu inni dhumaa suni ciniinsuu yeroo itti abbaa manaa yoo harkarra kaa'ee jiraate ciniinan arrabsan kana keessa na buuse jedhanidha. Ciniinsuu sana ture kan Fayyisaa. Ciniinsuun Fayyisaa garuu ciniinsuu rakkina uummata isaatii fuula isaa dura fideera. Ciniinsuun Fayyisaa ciniinsuu mo'achuu tarkaanfii tokko Fayyisaa kana yaadachiise. Fayyisaa ilmaan Oromoo yaadachiise. Fayyisaa warra hidhamanii jiran yaadachiise. Abbaa faati koo miti kan hidhamedhe. Ollaan koo garuu hidhame jedhe. Akka namaatti jireenya hin qabedhe. Akka namaatti konkolaataa gaarii dhuunfaa jedhe. Akka namaatti waan hundumaan qaba naa guutamedha. Garuu saba kootiif hin guutamnedha. Namoonni akkasii xiqqoodha uummata keessatti kan argaman. Namoonni akkasii baay'ee yartuudha. Laalaan ummata isaanii kan itti dhaga'amu hedduu keenya jirra gaafa nyaannee quufnu saba keenya kan hin yaadanne hedduu keenya jirra gaafa biyyaa baane maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baane ergi biyya faranjii dhufne inni kaan maastireessaa digiriisaa inni kaan hojiidhaan maaliin bakka yaadu ga'ee ummata isaa kan irraanfate. Fakkeenya gaarii nuuf haa ta'u waa'een obboleessa keenya. Kanaafan isin fuuldura dhaabbadhee haasa'a. Waa'een Fayyisaa fakkeenya tokkoon keenya haa ta'u. Fayyisaan waan tokko san geeddarre. Hacuuccaan ilma uummata isaatii kan isa rifaasisedha. Har'a maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin biyyaa baane. Maqaa qabsoo Oromootiin biyyaa baane. Biyya alaa keessa jiraanna. Sibiila cucculluqaa kana qabna alaa. Abbaa kottee afurii. Yeroo barbaannetti mana keessa teenyee har'ar goonee kan kaafannu. Bishaan ho'aadhaan dhiqanna. Bishaan qabbanaadhaan dhiqanna. Aannan gosa gosaan jijjiirree dhunna. Akka barbaannetti jiraanna. Garuu waa'ee uummata keenyaa yaadannu. Garuu hacuuccaan saba keenya irra ga'a jiru waa warra nutti hin fakkaanne hedduu keenya jira. Yeroo biyyaa baatan kutaa 12 kan hin finne ergii dhuftanii garuu maastireesii keessa warri qabattan doktora warri taatan professional adda addaati warri hojjettan abbaa seeraa warri taatan bakka gaarii kan jiraattan jireenya gaarii kan jiraattan saba keessan kan hin yaadanne. Kanaaf jedha macaafa qulqulluu keessaa bakka tokko na yaadachiise Museen jedha mana Fariyoon keessa kana macaafa qulqulluu keessas Quraana keessas jira. Mana Fariyoon keessa bakka cooma nyaatu mana Fariyoon keessa bakka jireenya gaarii jiraatu dhiisedha. Dhiise uummata kooti wajjin jireenya rakkinaa fudhachuun naa ta'a jedhee itti makame. Har'a biyya keessa jirtu oppiidoonni hedduun mindaa gaarii qabdu konkolaataa gaariin deemtu. Isin garuu mirgi isin illee hin qabne uummata keessan keessa nagaan deemuu hin dandeessan. Garuu waan hundumaan isiniif guutamee jira. Waardiyaa malee deemuu hin dandeessan. Sibiila asitti kaa'attan malee deemuu hin dandeessan. Kilaashii konkolaataa keessa kaa'attan malee deemuu hin dandeessan. Kun hammam jireenya isiniif ta'a. Kun jireenya ofii keessan duwwaaf jiraattan mana viillaa keessa jiraattan. V8 jedhu biyya keessaa V8 ooftanii waan fedhan oofaa xiyyaara mana keessan bira isiniif jiraatu. Uummati keessan garuu rakkataa jira. Uummati keessan garuu ari'atamaa jira. Uummati keessan garuu beela'aa jira. Uummanni keessan garuu qeerraa ari'atamaa jira. Hammam garaan isinaa fudhatu. Fayyisaan fakkeenya isiniif haa ta'u. Warra biyya keessaa mootummaan hojjetuuf, warra biyya alaa ba'ee jireenya dhuunfaasaa duwwaa jiraatuuf fakkeenya guddaa nuuf ta'e. Horii miti har'a. Qabeenya miti har'a. Sibiila miti har'a. Sibiila miila afuriin deemu miti har'a. Mana gaarii mana abiddi tokkotti qabatee gubatee daaraa ta'u miti har'a. Uummata keenya yaadachuutu nurra jira. Falmaa kiyya falmataa biyya gootatu jajjabee abbee laal boboo aboo laal boboo. Tole daawwattoota keenya waa'ee kanaa ilaalchisee yeroo ammaa kana miidiyaa keessatti yookiin sooshaal miidiyaa keessatti waan guddaatu godhamaa jira. Gooticha keenya simachuudhaaf gooticha keenyaafis gargaarsa adda addaa ta'aa jirame. Gareen tokkos ijaarame gara Biraaziliitti ergame. Ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kuni biyya keessaa jiran irratti wal caccabsanii
obboleessa keenya kana gargaaruudhaa fi namooti lama immoo fakkeenya addaa ta'anii namoonni lama kuni ummaan Oromoo sooshaal miidiyaa keessaa kakaasuudhaan horiin walitti qabamaa jira. Horii warra walitti qabaa jiran kana keessa namoota laman qilleensarraa qaba iskaayipiin dubbiseen jira. Hamma milkooftan maalirra geessan maali waa'een fayyisaa gara fuula duraa egereensaa maal waan eegaltan goofandii eegaltanii horii guuraa jirtan kana hamma milkooftan injifannoo maali agarsiisa kan jedhu gaaffii gaggaafadheen jira. Namoonni lamman kun ani qabu tokko Dr. Solomon Angaasheeti. Lama Abdii Fiixeeti OMN irraa wallaaltan. Abdii Fiixee gaazexeessaa OMN ti. Dr. Solomon Angaashee sooshaal miidiyaa keessatti namoonni hedduun hin beeku. Isaanin dubbisee jira gara isaaniittinis hin deebisa. Fayyisaa ammas ani qaanqeen shoo simboonnee jirra yaa obboleessa koo nuuf jiraadhu. Salilisa dhuma dorgommii saagarte maliftee salaalte harka isaa ol qabee mormeera gabrummaa garte maliftee salaalte addunyaatti ibsate dirqama Oromummaa garte maliftee salaalte ofittummaa miti saba isaa ibsate garte maliftee salaalte waameessa hoola tumaa maaltu nyaata yaabe tumaa lammii keenya boree eenyu baasa yaabe eenyu baasa yaabe olliisaafaa wayyaa yoo yaaddeessan wayyaa maliftee sayaabe Yabe no gafa goda irolo hoda malifte sayabe amonte yabe Keessummoonni keenya lamman afeerraa qaanqee showun isiniif godhe simattanii bakka kanatti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Horaarraa bulaan isiniin jedha Dr. Solomon Angaasheef Abdii Fiixeeti. Hedduu isin galateeffadha. Bagana gu'aannu afeerte abtaamuu warra qaanqee show. Qaanqee show guddaa galatoomaa carraa kana nu laattanii bakka kanatti nu afeeruu keessaniif Dr. Solomon waliin. Mee Dr. waan amma deemaa jiru kana ummata addunyaa gurra ga'e kana waan amma ta'e kana injifannoo hiriyaa hin qabne injifannoo ummata Oromoo biratti miti ummata Afrikaatti hammoonaa godhamee hin beekne obboleessi keenya Fayyisaa Lalisaa godhe kana guyyaa jalqabaaf gaafa dhageessan Dr. maaltu isinitti dhagahames akkamitti dhageessan Dr. Ani akkamiin akka ibsuudhaan danda'u. Jechatu nakki hir'aata. Bubbuleera siyaasa Oromoo kana keessas egaa yeroo yuunivarsiitii Finfinnee Addis yuunivarsiitii Qadamaa Sillaasee jedhama ture sanaa ka'ee kan keessa ture. Biyya alaa kana keessas fise gambayees akka biraa hafeen beeku waan guddaa hojjedheera jechuu koo miti yaada kootu bira jiraa jechuudha. Garuu hamma kana keessatti waggoota hamma kana keessatti kan akka ammaana gammachiisee jiru akkaatuma mul'atee hin beeku. Utuun itti yaadin immoo uuman. Ani dhugaadhumatti Fayyisaan akka inni karaan dura dhaga'eeraa kan inni dhiyaatu maraatooniidhaaf akka inni taphataa akka inni ture mo'achaa akka inni ture nan beekaa isa ammaa kana dhufuma isaallee maqaa dhaga'ee hin beeku namatu kunootu ilaaliitii naan jedhee kanatti nagalchee kana booddeedhaan chiitti galee isaa asitti haalli anti jiru guutummaatti dhibbantaa dhibbatu jijjiirame kanaaf ana ilaalcha koo duwwaa miti. Oromoo hundatu irratti gammadeetu jira, kan biraa ta'eetu jira, nu kakkaaseetu jira, habuluu, umuriyaa dheeratu jedhaan. Hedduu galatoomi Dr. Abdii meeqa ta'u wanta kana yeroo kam dhageesse gaafa dhageesse yoo maaltu sitti dhagahame keessa keessa akka ilma Oromoo tokkotti? Jalqabarratti Dr. akka gaariitti bareechee lafa kaa'eera qabsoo uummati Oromoo bilisummaadhaaf taasisuuf baroota gannoota 40 lakkoofsiseera. Oromoon akkuma Oromoottu erga gabrummaa jalatti kufeetii waggaa 130 ol ta'eera. Haga har'aatti sagaleen uummata Oromoo addunyaa duraa dhokatee jira jechuun miti. Garuu dantaa isaanii nu keessatti arguu sababa dhabaniif
dantaa ofii isaanii tiksuudhaaf jecha sagalee uummata Oromoo miliyoona 40 gahu ukkaamsanii irra ta'aa ba'ani. Dilbata ganama garuu sagalee uummata Oromoo waggaa 25 guutuu mootummaa murna xiqqoorraa dhufeen dhiitamaa, bitamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, dararamaa ture. Daa'imman argitaniittu dhiiga isaanii marsaa hawaasummaa irratti haadholiitu garaa keessa ulfa baatanii abbooliitu umuriin utuu hin daangessin ajjeefame. Biyya biraatti namni lama yeroo du'u CNN battala achi jira. Uummati Oromoo garuu sagaleensaa waggaa 25 guutuu utuu hin dhaga'amin utuu waa tokko ittiin fakkaatin ture. Dilbata sana ganama gara waldaan deeman ture mucaa fira koo tokko wajjin. Akka tasaa isa tunatti hime. Akkamitti akkan konkolaataa karaarraa butee dhaabe hin beeku. Yeroo inni isa dhumaa agarsiisaa jiru sanan dhaqqabadde. Fayyisaa otoo hin taane ergamaan Waaqayyoo uummata Oromootiif dirree Olompikii irratti wanta gadi bu'ee dhiiga ilmaan Oromoo Olompikii irraatii achii ol mootummoota biyya lafaa irratti iyyataa jiru natti fakkaata. Imimmaantu na fuudhe. Sana booda waa hedduutu na keessa deemaa ture. Sadarkaa kana ga'a jedhee garuu hin yaadne. Isan yaade gararraa ta'een argee jechuudha. Kanan natti dhaga'ame Habtaam. Mee Dooktor, waan Lalisaa Fayyisaa kun Rihoo 2016 irratti godhe kana dhiibbaa akkamii uummata yookaan mootummaa Itoophiyaa irraan ga'a jettanii yaaddu? Dhiibbaa maalii irraan ga'a jettanii yaaddu? Tokkoffaa kan hundumtuu ifatti beeku akkanatti mul'atutti innis maanni mootummaan kun waggoota 25 addunyaa baatu ture. Ani dimokiraatawaa jedhee mirgi uummataa guutummaatti eegameera jedhee gowwoomsaatu ture. Nama kana maraatoonitti amaneetu achi as erge mootummaan kun. Garuu namoonni amanee ergeetti biyya kanatu bakka sana bu'a jedhee ergeetti nama siyaasaa miti. Ijoollee dargaggoo ola deemaa umuriinsaa umuriidhuma mootummaan kun biyya sana bulcheen qixxaatutu jechuun bulchiinsa mootummaa kana jalatti kan guddate jechuudha. Isa tokko bahee addunyaa fuula duratti ummanni miliyoona dhibboota lakkaa'aman ilaalaa jiranii mootummaan kun biyya keessatti ummata ajjeesaa jira, dhiiga dhangalaasaa jira. Ani wanta illee natti haa ummata koo wajjin dhaabbadha. Ajjeechaa bira deemaa jiru itti namuma jedhee afaan nuti dubbatin keenya kana duwwaa agarsiisuudhaan addunyaatti tuttee. Amma kana booda mootummaan addunyaas Ameerikaa dabalee warri deeggaraa jiran mataan isaanii kana booda mootummaa kana irratti amanuu amantaa yoo qabaatu ta'e baay'isee xiqqaata, baay'isee gadi cabseera. Tokkoffaadha karaa tokkotti kananidha. Karaa kan biraa immoo wanta namni baay'ee hubachuun beejitu jira. Inni maa inni nama kana Fayyisaa yeroo ergu maaliif erge? Fayyisaan kana hojjeta jedhee hin yaadu. Sammuu isaa keessa wanta jiru hin beeku. Dhaqeetuma fiigeetu deebi'e jedhee as deebi. Yeroo Fayyisaanii gaafa akka ga'u yeroo xumuruudhaaf jedhu biyyaa utuu hin gahiin kan inni beekatu itti yaadee fi kanan godha jedhee gubateetu ajjeecha namarra ta'u ilaalaatu ture. Keessumaa bakki inni dhufe jalduun bakka namoonni baay'een itti dhumanii sana keessa darbee roonnisaa warra ajjeefaman keessa warra miidhaa jiran keessa hin beeku. Sana gubataatu dhufeeti sammuu keessatti utuu yaadu booleedhaa utuu hin ka'in kana gudduudhaaf kan beekatu ture. As dhufeeti
biyya keessatti kana ibsachuu hin danda'u fara beeku kana godhe maal taasise kun gochaa kanaanii mootummaan kun guyyaa sanaa jalqabee gaaddidduu isaa akka sodaatu maaliif boroo eenyu kana gochuuf jedha Oromoo hundumaa akka inni shakku warquma wajjin dhaabbatanii qoda jiru illee amma kan saggaa jiranii maal Oromoo duwwaayyuu namoota kan biraa bulchaanii Amaaraa vice presidentii kan ta'e yookiis immoo bulchaanii kan Oromiyaa Muktaar Quduriyyuu ta'an yookiis paarlamaadhuma biyya sanaa kan geggeessu bor yoo ka'ee bakka jirurraati nu ganee nutti ka'e maal jenna kan jedhu sodaatna keessa akka isaan ta'e. Kana booda mootummaan kun warra wajjiniin dhaabbatan illee amanee wajjiniin hojjechuudhaaf hin danda'u. Wal shakkaatu kan booddee gadi kana lamaan kan godhee addunyaa irratti kan mul'ise fayyisaa akka kanatti ilaalamuu qaba jedhee kan amanaa. Tole hedduun isin galateeffadha Dooktor. Mee Abdii mee gama keettan deebi'a. Abdii waan fayyisaan godhe kun uummata Oromoo biratti akkamitti ilaalamaa jira? Mootummaa Itoophiyaa biratti hoo? Abtaamu Dooktar Solomoon akka gaariitti ibseera umurii fayyisaa. Fayyisaan umuriinsaa reefuu ganna 26. Mootummaan TPLF erga biyya sana qabatee bulchuu jalqabe reefuu ganna 26. Umuriin mootummaa sanaaf umuriin fayyisaa walgitu jechuudha. Fayyisaan harcaa mootummoota biraa hin qabu. Fayyisaan atileetii biyyichaa beekamaa dirree maaraatoonii hedduu irratti dorgomedha. Ergamaa mootummaa Eertiraa miti, ergamaa adda bilisummaa Oromoo miti, ergamaa kanaatii jedhee mootummaan Itoophiyaa sichi waa'ee fayyisaa dubbachuu hin danda'u. Wanti fayyisaan dirree olompikii irratti godhe wanta uummatni Oromoo waggaa 25 guutuudhaaf garaasaa keessatti uummata Oromoo qofaa miti namoonni akkuma Dooktar Solomoon jedhe mootummichaa wajjin hojjetan atileetonni, weellistoonni, artiistonni seektariin biyyattii keessa jiru hundumtuu hacuuccaa fi dhiibbaa dararaa inni sammuusaa keessatti qabatee ta'aa jiraateeti fayyisaan dirree olompikii irratti gadi baase. Kana jechuun kun ifaa ifatti mootummaa Itoophiyaa ani mootummaa dimokiraatawaadha harka 100 uummata kootiin filatame jedhu sana qullaa dhaabe. Har'a mootummoonni sun akka fayyisaan deebi'ee biyyatti galuuf tattaaffii isaan hin godhin hin jiru. Maaliif tattaafata? Miidiyaaleen addunyaa keessa jiran haga har'aatti waa'ee Oromoo quba hin qabne kan waa'ee Oromoos utuu quba qabanii akka nama hin dhageenye callisan hedduun isaanii har'a gocha fayyisaa kana addunyaa guutuutti irra deddeebi'anii lallabaatti jiru. Kun mootummaa sanaaf salphina. Gama dippiloomaasiitiin sitti mootummaan sun miila lamaan ka'ee ijaajjuu hin danda'u. Maaliif hin galmee hamaa mootummaa sanaa. Utuu danda'ameefiiti akka fedhetti fayyisaa gara biyya keessaatti deemta jechuudha. Garuu itti milkaa'uu hin danda'u isa kanatti. Tattaaffii guddaas gochaatti jira. Gama Oromootti yeroo deebinu Oromoon sagalee isaa ukkaamame waggaa 25 oliif har'a ifa bahe. Kanaaf gocha kanaa namni kun tokkicha mini bada. Celebritiidha. Nama addunyaan al takkichatti miidheenni meeqa ijaan ilaalaa jirudha. Kanaafidha kan inni sagalee addunyaa hawwatu. Kanas sagalee uummata miidheena 40 fudhateetu kan inni olompikii irratti dhiyaatu. Akka gootaatti isaatti jiru. Kanaaf Oromoon yeroo ittiin jechuun gargaaramuu qaba jedhee sa'aatii 24 doolaar $100 kan inni baasee laachaatti jiru. Mootummaafis uummata Oromoofis ergaa salphaa gabaabaa qabaadhee gabaabnaan. Iddoo galatoomii Abdii. Mee Dooktor wanta kana waan fayyisaan godhe kana uummanni addunyaa arge uummati addunyaa kana arguunsaa uummata Oromootiif bu'aa maalii buusa jettanii yaaddu? Bu'aan uummata Oromootiif buusu? Bu'aa guddaadha tuqa. Naanna'ee wanti raanfachuu nuti hin qabne itti baheen qabsoo Oromoo irratti kan inni dhaabbatu garuu
Oromoon addunyaan beekuun bu'aa dhatu guddatu qaba. Tokkoffaa yaadumaan deeggaruu mataasaa waan guddaa. Yoo irratti hojjetame kana booddee yoo irratti hojjetame immoo namichi kun Oromoo maal akka ta'e rakkinni isaa maal akka inni ta'e keessuma ajjechaa kurnan darban kana adeemu kan namni qoratee akka inni dubbisu godheetu jira. Kana booda egaa qabsoon akkuma jirutti fufee keessumaa immoo warri karaa siyaasaa kana keessattis baanii yoo dubbatan karaa mootummaa ta'ettiinis komitiin Oromoo bakka jirutti Kaanaadaattis taanaan Ameerikaattis taanaan Awurooppaa bakka hundumaa kunoo natu gahaa jiraatii bira dhaabbadhaa jedhanii mata biyya Kaanaadaa Ameerikaa yoo qabdaa jirus yoo eeganii haaraa barsiisuu hin barbaachisu inni kun agarsiiseetu jira. Karaa guddaadhatu banee garuu itti hojjetee kana hojjetee hiikaan baasuudhaaf waa guutummaa biyyattuu kan ta'u koominitiin Oromoo bakka jirutti hawaasni Oromoo bakka jirutti kana fudhachuu hojjetu. Isarratti tarkaanfachuu qabna. Wanta tokko hubatamu maal jechuun fakkaata akka laalcha kootiin ajjeechaan keessumaa waggaa laman darbe keessa nurraan ga'aa ture. Yeroo isa bara 2014 biyya keessan hundi keessanis bakka jirtan namaa yoo tokko nan darbe keessa dhiiga dhangala'aa ture. Kun ajjeechaa wayyaa jechuun yaada Oromoo tokko biyya keessa kan jiru amma fayyisaan kan inni godhe immoo yaadni inni tokko ta'e sun chaadhaan jiruudhaan akka inni tokko ta'utu taasisaa jira. Kanatti kan tarkaanfatu bakka hundumaa amma yaada tokko ta'eetu isaa qabee gochaa jiruu lalisaan hojjete immoo tokkummaa sana hojiidhaan agarsiisu gara kanatti tarkaanfachiisa. Hedduu galatoomi Dooktor. Abdii mee atileetonni Oromoo kun hedduutu jira. Atileetonni Oromoo kun waan fayyisaan gootummaan fayyisaa hiriyaan qabne godhe kana irraa maal baratu jettee yaadda? Jalqabarraa kaasee lammii Oromoo ta'ee biyya sana keessatti kan hin miidhamne, kan hin dhiibamne, kan hin hacuucamne hin jiru. Artistoota mini, weellistoota mini, atileetota mini warrumti isaanii wajjin aangoo qooddatanii jiraatan illee daandii isaan sararanii fi ala bahuu hin danda'an. As keessatti atileetonni Oromoo biyyattii sadarkaa addunyaa irratti waamsisanii quuqqaa uummata isaanii hin qaban jennee hin amannu. Hundumti isaanii quuqqaa saba isaanii, quuqqaa uummata isaanii qabu. Akka tasaa fayyisaan gadi ba'ee murtoo kana ofirratti murteessee dirree olompikii irratti gocha kana godhe malee atileetonni sun hundumti isaanii quuqqaa fayyisaan qabu numa qabu jenneetu amanna. Haa ta'uti ammoo quuqqaa qabaachuu qofaa osoo hin taane qabsoon gabrummaa jalaa ba'uun naga'e jechuun murtoo barbaada. Kanaaf isaanis waan tokko dubbate fayyisaan jireenyaaf jireenya gaariin qaba, konkolaataa bareedaa, mana bareedaa, maatiif ijoollee laman qabaa jedhe. Haa ta'u malee qotee bulaan Oromoo lafti isaarraa fudhatamee qe'eesaarraa buqqa'ee daandii dura bulaatti jira. Abbaa qabeenyaatiif waardiyyaa ta'e hojjechaatti jira. Ani utuun isaaniin ilaalu irribina qabee mana koo nagaadhaan buluun hin danda'u. Kanaafan kana murteeffadhee jedhe. Uummata Oromootiif murtoo murteeffachuutu nu barbaachisa. Jireenyi dhuunfaa nuti jiraannu eessaanuu nuun ga'u qobaa keenya. Hawaasa keenya wajjin hiyyoomnee, deegnee, daarree hawaasa keenya wajjin yoo jiraanne irra nagaa qabaanna. Nagaa sana filate fayyisaan ani atileetota Oromoo biyya sana keessa jiraataniin nagaa fayyisaan filate filadhaa fakkeessitanii jiraachuun isiniif hin danda'amu. Nagaa sana qabaachuudhaaf uummata keessanii wajjin hiyyoomtanii mootummaan sun isinitti darbee
akka barbaade haa godhuuti garuu quuqqaa saba keessanii yoo akka fayyisaa itti milkooftanii olompikii irratti dhiyeessuu baattan illee bakkuma jirtan jiraadhaati garuu immoo sirni kun ga'uu qaba ummati keenya acuucamuun dhaabbachuu qaba jedhaati ummata keessaniif dubbadhaa isa kanarraati fayyisaarraa waan guddaa baradhaa hin jiraan. Hedduu galatooma egaa wanti dhageenye gama keessanis hin barbaannee fi isin lamman keessanii walii wajjin namooti biraas jiraachuu malu goofandi waan jedhamu bantanii obboleessa keenya Fayyisaa Lalitaatiif maallaqa Oromoota addunyaa irraa walitti guuraa jirtu jechuu keessan dhageenye ijaanis waan agarreerra kama sooshaal miidiyaa irratti mee wanta kana gochuudhaaf Dooktar maaltu isin kakaase? Baay'ee gaarii tole waan baay'eetu nu geessa kuni dan jalqaba akkamitti guyyaa gaafa Fayyisaan Riyootti Biraazil keessatti seenaa hojjetu sana Finfinnee keessatti hiriira nagaatu ba'a jedhamee dubbatamaatu ture. Anaa fi ani halkan sanbata duraa Kaalifoorniyaadhaa utuu hin bulee wanta san eegaatan ture har'a boorii wanta akkasii kana akkam ta'a hiriirri kan jedhuudhaan eegaatan ture. Inni hin taane hin hafee hiriira kan ba'e poolisii duwwaadhatu ta'e kan jedhu dhageenye kanaan utuu jirruus aaree gubataatu utuu hin jiruutanii namni tokko Naayiroobiidhaa naa barreesse karuma feesbuukiitiin jechuudha. Na barreesse ilaali wanta gurbaan kun maratoonii baniitti ilaali lalisaa wanta hojjeta Fayyisaa wanta hojjetaa jiru jettee natti ergite. Gaafa nachi meelinkii naa ergee jedheen akkamitti naa ergitee nan ilaalee gaafa nan arge gurbaan sun wanta nachi hojjetaa jiru. Battaluma sana akka naani godhinanii maal gochuudhatu qabna kan jedhuunanii wanta tokko yaaduu jalqabe. Akkuma sanaani abdii fiixee immoo wanta tokko barreessee feesbuuk irratti maxxanseetu ture. Maal jedheetu beekaa namoonni tokko gara Biraazilitti nama erginee nama kana akka inni gargaaru kana maree irratti jiru kan jedhu ergaa kan fakkaatu yoon dogoggore abdiin na sirreessuudhaaf danda'a isan argee abdiidhaa wajjiniinis immoo dur baay'eedhatu wal beekna safara ta'eef waan baay'ee wajjin hojjenneerraa tole jedhee tananis dafeetan abdii qunnamee gaafan jedhu wanta inni jiru natti namni inni isaa wajjiniin immoo mareetee kan jiru nama lamaan keenya kan beekuudha innis Lalisaa Hiikaa jedhamaa Filooridaadhatu jiraataa maarree wajjiniin wanta kana haa jalqabnu jenneeti isa karaa uuma xinnoodhaan haa jalqabnu jennee abdiinis tolu jedhee Lalisaan isa tolu jedhee akka kanatti nuti jalqabu. Hedduu galatoomi Dooktar Solomoon. Abdii waan eegaltan kanamee hammamitti milkooftan? Jalqabarraati akkuma Dooktar Solomoon dubbate yeroo wanti kun ta'e sana Lalisaa Hiikaa ganama sana naa bilbilee abdii waan kana akkam goonaa otoo namni tokko gara Biraaziliin deemeeti garee ta'e tokko koree wayii uumne Biraaziliin namni dhaquu qaba jedhee natti hime Lalisaa wajjin haasofnee yaada sana ani feesbuuk irratti fudhadhee ba'ee yaada sana booda akkuma jedhe Dooktar Solomoon bilbilee na quunname akka tasaa immoo Dooktar Solomoon Lalisaa wajjin wal beekaa Dooktar Solomoon qofaa miti Dooktar Sintaayyoonis Atlaantaa irraatii na quunnamanii namni biraan namni Hamzaa jedhamu immoo Hamzaa Waariyoo Awustiraaliyaa irraa na quunname kun walitti hidhatee boodarraa akkuma Dooktar Solomoon jedhe yaada xiqqoodha kan ka'e yaadi xiqqoon ka'e sun amma guddatee sadarkaa guddaarra ga'eera baay'ee itti milkoofneerra namoonni koree kana keessaatti filataman namni sadi yeroo ammaa Riyoo Biraaziliin Fayyisaa Atileet Fayyisaa waliin jiru gargaaraatti jiru abdeet wal gochaatti jirra maalirraa akka ga'anii daqiiqaadhaan wal hubachiisaatti jirra gama maallaqaatiin immoo akkuma argite miidiyaan gurguddaa addunyaa kan akka BBC, The Guardian, New York Times irra deddeebi'anii waa'ee fandii sanaa gabaasaatti jiru. Fandii maggoo fandii seenaa keessatti inni kun kan jalqabaatti jedheetan amana. Waan doolaara 10,000 argadha jennee jalqabne amma garuu gara doolaara 100,000 shanii ol darbineerra gooliin keenya 150 isa kana kan nuti goone sa'aatii
way keessatti kanaaf milkoomin gama kanaan argame baay'ee milkoomina guddaadhaan jedha hawaasa Oromoo akkasumatti namoota hedduu alagaa kanneen gumaacha kana keessatti hirmaachaatti jiran kanneen dhaamsa kana daddabarsaa jiran carraa kanaan galateeffachuun barbaada hedduutti milkoomu. Dr. Salamoon kana caalaa ibsuu danda'a. Asirratti wanta dabaluu tokko kanan asirratti kanan dabaluu barbaadu tokko maal fakkaate ila yeroo baay'ee namni haalli jiru uumamu tokko namni bakka adda addaatti waan tokko kan yaadutu godha utuu walitti hin jechuudha. Maaliif jiruchatu haalchatu yaada tokko nama adda addaatti uumu akka kanatti nitu jalqabe akka jalqabne booddee amma guddate tokko kan qadri duula Oromoon walii gadee hojjetu ta'etu jira. Wanta kana kan qindeessu koreen qindeessituu keessa namoonni adda addaatti keessa jiru namoota maqaadhaan beekaman keessaati. Australiyaadhaa yoo fudhanne Hamzaa kaasee ture Hamzaa Waariyoo kaaseetu ture akkuma kanatti itti dabalee Dr. Tsaggaayee Araarsaa keessatu jira. Asii Awurooppaa gara Awurooppaatti yoo darbine Garsuutu faa keessa jira. Gara Minneapolisitti yoo deemne warra akka Dursaa community Oromoo Minneapolis warra geessan keessatu jira. Ala Ahmed keessatu jira. Amma kun darbee kan waloo kan Oromoo bakka hundumatti yaada tokko walii wajjin hojjennu kan jira akka kan mirga isaatiif hamma injifannoo argameefis kan dandeessise jiruu wajjin hojjetame kan hundumtuu dhimma kooti dhimma Oromooti jedhee irratti bobba'udha. Akka kanatti itti fuudhu qaba kanan itti dabaluu barbaada. Dr. Silaa akka jettetti egaa abdii wajjin kanaan dura hojii hojjennee turreettan mee hojii isin kanaan dura hojii uummataa walii wajjin hojjettanii akka gamtaatti waliin hojjettanii milkooftan maal faatu jira? Wanti nuti hin beekne waan nutti himtan. Isa dhugaasitti muumosicha wanta itti dabaluu barbaada. Akkasuma dhugaa sana barbaanna. Miti abdii yeroon utuu inni qumxaan kaatin olii gadi deemuun beekan ture. Olii gadi. Ijoollummaa isaati inni qoosaati. Abdii maalinan beeka si fakkaate Washington dhagaa yeroo Washington DC ture Sagalee miidiyaa kan jedhu tokko jalqabeera. Miidiyaa nan jaalladha. Faanaan bu'aa ofii kootiin nan hojjedhaa osoo hin ta'in wanta hojjetamuu kana natti tola faana bu'ee dhaggeeffachuun. Isa kanaanis Sagalee miidiyaa sanii jedhee namoota kan biraadhaa wajjin qumbiidha fakkaata kan biraa kan wajjin. Qumbii kumsaa hojjetaa turanii maqaa acharaa kanan dhagaye yeroo jalqabaa. Yeroo jalqabeetan eenyu namni kun immoo jedheetanii lakkoofsa Sagalee miidiyaa kan jedhu ittuma dabarsan sanarratti lakkoofsa bilbila isaanii kaa'aniitu jiru. Sana booddee nan bilbilee qumbiini ani qumbiidha naan jechuun barbaanne natti fakkaata. Hoteelaalee wal beeknaa. Kan kaase garuu isheedhatu ture ergaan dhiisee sana booddee wal qunnamneetu achumaan wal barreedha. Jalqaba akkamittiin wal barree jechuudha. Miidiyaadhuma kanatti inni hojii karaa kanaatiin karaa Sagalee miidiyaatiin waa'ee Oromoo waa'ee miidiyaa kana akka inni jaallatu dandeettii akka inni qabutu natti hubatan. Kana sana booda xinnoo ammas yaadni adda addaa kun dhufee yerootti waa'ee OMN kana yaaduu haasa'uudhaa fi yaadi yeroo ka'uu namni mataa keessatti na dhufe warra akka miidiyaa keessa jiranii qaba kana keessaa. Kanarraa ka'eetanii jalqaba kanatti qunname abdii fi isaa wajjin haasofnee namoota akkasii kana fa'aa walitti finnee gaariidha kan dibachiisni ka'ee namni lammataa kana qunname Israa'el Sobboqaatu ture. Maaliif waa'ee miidiyaa keessa karaa isaatiin reediyoo biyyaa Sagalee waa reediyoo biyyaa kan jedhu achi qabaa ture. Afuura biyyaa warra miidiyaa hojjetan kan akka waan hin jalqabne sana booda egaa walii wajjin
hamma tokkotti wajjin deemuutti waliin karaa yeroo OMN muurrattis waliin hojjenneerraa kana kanaan dubbinaa. Abdi carraasii kana siifis. Akkuma Dr. Salamoon jedhe an miidiyaa hin baranne jaalala miidiyaan qabaa kanaaf jaalala miidiyaa qofaa osoo hin taane yeroo naannoo DC jiraatu sagaleen uummata Oromoo kun miidiyaalee Abashaa naannoo sana dhiphisan keessaati Oromoon maaliif miidiyaa dhabe isa jedhutu baay'ee nutti dhaga'ama ture. Kanarraan kan ka'e jalqabuma yeroon biyya kana Ameerikaa dhuferraa kaasee waggoottan 8 darbanii fi raadiyoo hawaasa Oromoo kan Washington DC'n hojjedhan ture. Akkuma Dr. Salamoon kaasee qumbii kumsaa boroo waliin hojjenna ture. Tolchaa wadii tureera. Dr. Abdii Masfin Abdiitu ture. Obbo Abbaa Kallachaatu ture. Isaan kana wajjin miidiyaa akkam jaalladhu na taasisanii boodarra immoo waggaa 8 booda qumbii anaa fi Tigisti Gammee Ebbaa Geetaachoo taane maaliif miidiyaa akkasii nuumnu jennee gara dagalee miidiyaatti achi as ceene. Utuun dagalee miidiyaa hojjechaatti jiruuti guyyaa tokko ganama kan Dr. Salamoon naa bilbilanii sagalee kee baay'een jaalladhaa waan gaarii hojjechaatti jirta. Oromoon immoo miidiyaa guddaa tokko qabaachuu qaba jennee amannaa. Kanaaf maaliif wanta akkasii piroojeektii akkasii hin jalqabnu fedha keetii yoo barbaachisaa ta'e Maammad Adamoo naannoo kee jira Maammad Adamoo wajjinan walitti si butaanaan jedhee tasasaa Maammad Adamoo wajjin hiriyaadha wal argina walii wajjin haasofna. Egaa yeroo sana akkuma tasaa miidiyaa Oromoo qabaachuu qaba jennee kan nuti akka qoosaatti haasofne hin dandeenyaa jennee hin yaadne hanga OMN daawunchi ta'uudhaaf yookiin eebbifamuuf torban tokko moo torban lama hafutti baatii hedduudhaaf fracture OMN baasuu keessatti Dr. Salamoon walii wajjin turre jechuudha. Egaa har'a piroojeektii lammaffaan deebinee Dr. Salamoon wajjin ammas piroojeektii kana wajjin hojjenne wanta Dr. Salamooniin dinqisiifadhu ajaa'ibsiifadhu keessaati inni jalqabaa wanta jalqabe tokko amma bu'aasaa argutti biraa hin deebi'u yoo baay'ee dhibeetti dhufe malee wanta inni hojjetu hundumti isaa immoo bu'a qabeessadha namni hubachuu dhiisuu danda'a garuu wanta Dr. Salamoon waa tokko piroojeektii tokko hojjedhu jedhee sitti laatee jennaan salphaatti sin gadheessu amma dhumaatti amma qabatee amma tifiidhaan baasutti isa kanaaf baay'een dinqisiifadha as keessattis shoora guddaa taphachaatti jira Dr. Salamoon carraa kanaan baay'een si gaggeeffadha qaamaan guyyaa tokko arge Dr. Salamooniin cina obsee luboo irratti. Dr. Salamoon Hangaasheef Abdii Fiixee galataaf ulfina kabajaa guddaan isiniif qaba. Afiirraa qaanqee shooraa isinii goone simattanii bakka kanatti argamuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Mee lamman keessan walduraa duubaan ergaa uummata Oromootiif qabdu haala yeroo ammaa ilaalchisees waa'ee obboleessa keenya Fayyisaas ilaalchisee dhaamsa qabdan uummata Oromootiin gaachuu dandeessu. Dr. Hangafarraan eegalaa ati ergaa kee dabarfachuu dandeessa. Baay'ee gaarii. Isan sila jedhee turetti deebi'uudhaan jalqaba. Haalan jedhee jiruun Fayyisaan hojjetee Oromoo yaadaan tokko ta'eeti jiruudhaan akkanni tokko gara jiruutti maana akkanni bobba'u kanatti taasise. Kana taasisaa kanatti quuqnaa jedhu ta'e kan ture. Egaa kana bakka jirutti hubatee bakka jirutti walitti dhufuudhaan waliin bareechuudhaan wanta ijaan argamuu danda'u isa dubbatanii dhiisne wanta xinnoo hataatu wanta xinnoo waliin hojjechuu qabu. Fakkeenya tokkoon isiniif kenna. Fakkeenya tokko isiniif kennuudhaaf ati ijoollee San Francisco Bay Area ijoollee dhuunfaa ijoollee xinnoo wanta kana waa'ee Fayyisaa wanta hojjete kana wanta hojjetaa jiru kana dhaga'aniiti waa hojjechuudhatu barbaadnaa jedhanii yaada tokko dhiyeessan. Amma yaada sanaa baay'ee natti deeggaraniis kun maaltu ta'e ijoollee walitti dhufu ijoolleen kun hundi isaanii yoo ta'u akka caalaan ijoollee as Ameerikaa keessatti dhalatanii asitti kan guddatanii gareen isaanii afaan Oromoo hin beekan garuu ummatutti dhagaa yeroo dhiigu hin dhaga'u miidiyaa keessa jiru
social media keessa jiru faana hiiku kana kaasee fi nuyi wanta kana qophii fudhachuu qabna jedhanii ijoolleen yaada kanatti kaasu. Yaada gaarii dhoo jabaadhaa jedheetanii ammoo yaada kana fudhatan dabarsaa asuma qoree qindeessituu isicha gargaarsa isaatti dhaabbame kanatti ijoolleen keenya kana kaasanii jiruudhaan hunda keenya kan jedhu dheete yaada kaasa. Yaada gaafan sii kaasu saala immoo achi bintootaadhaas yaaduma akkasii jira. Anaan jedha. Hamza Warriors as Australia das uma akkasii kanatti jira. Anaan maar ijoollee kana carraa kan argine ijoollee horiijin hojjetanii bukkee isaa baana isaan goota akkasii kan barbaadu namni xixiqqoo waliin hojjetu sana booddee walitti hidhatu danda'a. Akka akkas kanaatiin waan hojjechuu dandeenya. Hojjechuudhatu qabna. As eenyee baraan maan bakka tokko yaadaan bakka kan biraa jiraannee hidhiidhuudhaa lubbuu hamaa jedhaa jiraachuun hafa sanatti lalisaa fayyisaan hojii hojjetee gooftaan keenya kira sanatti gaafa sanbataa sana duruu boonsaa sana yeroo edda fayyisaan hojjetee booddee yaaniin maal goone namoota 1,000 olitu warra Awaashii wanta itti yaadamee tokko waan kanaadha. Kan biraa tokkoon isinitti naquun namani Oromoo wayyaanee keessatti ergamaan atti ergamu. Akkanii karaadhuma horii walitti qabuu kanaatiin kaasee akkanii walitti qabu safara beekaniifiti walitti nu fidii walitti nu araarsii naan jedhe. Wanti tokko wajjiniin dubbachuudhatu barbaannaa tokko irra hin ga'uu naan jedhani. Waan inni akkasii kunii wanti jalqabaa miidhaa guddaa irra ga'eera. Saba Oromoo wanti ga'aa jiru argeera. Firoonni isaa hidhamaniiru. Meeqaan wanta akkasii natti jira. Ani yaada san wanta murteesseera natti fakkaata garuu mee isin itti himaa wanta inni jedhu. Hin jedheen wanta inni jedhu warri firoonni isaa hiikamaniiru yoo ta'es heedhiif naafi maaloodhaafi naan jedhan. Tola mee wajjin dubbadhee kan yaada isaa sirriitti waan jedheen fayyisaa wajjiniin haasa'e kun akka jedhaniitu jiru. Maal jettaayii jedheen gaafadhe gaafa jedhu akkasa godhu jedhan Oromoo mana hidhaa keessatti hidhanii jiran hunda isaanii Lodikaa Baqqalaa Garbaafaa dabalatee namoota hundumaa haa hiikanii eega kan hiikanii booddee anaa wajjiniin dubbachuu danda'u. Sanatuun godhin anaa wajjin dubbachuu hin danda'anii kanatti na dabarsiinan jedhu. Kana uummanni Oromoo kan dhagahuun barbaada. Tole Abdii mee ati immoo gama keetiin ergaa uummata Oromootiif qabdu carraan siif kenna. Akkuma Dooktar jedhee inni jalqabaa milkoomuudhaaf abjuun namaa yookiin mul'ati namaa akka dhugoomu yoo barbaade namni tokko koreedhaan ilaaf ilaameedhaan wal dhaga'ee tokko yoo ajaja dabarsu tokko immoo abboomamee. Abboomamuu jechuun gadaantummaa miti. Kanaaf wal dhageenyee walii wajjin yoo hojjenne isa namni tokko hojjetetti namni biraan bu'aa argachuu yookiin kireeditii fudhachuu kan barbaadu yoo ta'e wajjin malkaa ce'uu hin dandeessu. Namni hundumtuu bakka itti bu'aa buusu qaba. Bakka itti bu'aa buusnu hundi keenya beeknee bakka sana irratti effectively walii wajjin deemuu dandeenye jennaan rakkoon yoo jiraatellee rakkoo sana irratti harkaanfachuu hin dandeenye. Hanga ilaaf ilaameen hin jirretti, hanga wal dhaga'uun hin jirretti wanti tokko jalqabdee waggaa tokko waggaa lamaaf kan milkaa'e fakkaatee firii kan baase fakkaatee yoo mul'ate illee kufaatiin isaa kufaatii gadheedha. Kanaaf uummanni Oromoo har'a yeroo fayyisaan dirree olompikii irratti gammachuu ammana ga'u nu gammachiisu hin bilisoomne jechuu mini. Ammayyuu daandii hedduu, utubaa hedduu, tulluu hedduu nu fuuldura jirutu jira. Isa kana harka wal qabannee wal dhageenyee utoo bu'aa irratti hin hundaa'in otoo kireeditii hin barbaadin gocha walii dinqisiifannee wal dhageenyee waliif abboomamnee wal ajajnee walii ajajas fudhannee walii wajjin hojjechuu dandeenye jennaan
bilisummaan sun balbala keenya dura jira. Fagoo hin jiru. Yeroo baay'ee marsaa hawaasummaa irratti namoonni jiran marsaa hawaasummaan kun akka waan gaariif itti dhimma baanu wal dadhabsiisuu, hamilee wal buusuuf, wal kuffisuufis iddoo gaariidha. Kanaaf hojii namni tokko hojjetu, namni taa'ee mufatu, namni taa'ee taqallaatti uumu, namni taa'ee gaadiyuuf ajajamee kana qofaa eegu hedduudha. Nuti isa kana irratti fuulleffachuu hin qabnu. Hojii gaarii jalqabne tokko hanga fiixaan baafnutti warroonni hojjennu, warroota hojjetan ilaalaa, waliif abboomamaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeenye jennaan. Oromiyaa bilisoomsuu qofaa miti. Oromiyaa bilisoomte keessatti bor akkamiin walii wajjin jiraanna isa jedhuuf illee wabii gaarii qabna. Rakkoo hedduun as biyyoota diyaasporaa keessa kan isaan jiran uummanni Oromoo biyya keessa jiraatu jaalalaan walii wajjin jiraatu. Qabsoo har'a eegalame kanas lapheesaa rasaasatti laatee walii wajjin dhaabbatee yoo du'e walawwaallachaa madoo waliif yaalaa yeroo isaan daandii duratti ba'anii bilisummaatiif falmachaa jiran kan nuti argaatti jiru. As keenyee nuyi waan gumaachinu yoo qabaanne tarii maallaqa keenya kanaatti immoo sagalee keenyadha. Waan dhabnu tokko hin jiru, wanti irraa hanqatu tokko hin jiru. Biyya dimokiraatawaa, biyya bilisa keessa jirra. Kanaaf uummata tokko wal takaaluun, wal gaadduun haa hafu. Bu'aadhaaf socho'uun haa hafu. Fayyisaarraa waan guddaa baranna. Jireenya gaariin qaba, mana gaariin qaba, maatii gaariin qaba. Kana hundumaa qisaaseen uummata kootiif jecha akkas godhe ofitti murteessee jedhe. Yoo biyya sanatti deebi'e gale jireenya bareedaa jiraata. Amma immoo akka mootummaan jechaatti jiru otoo ka'ee deebi'ee galeeti waan isa mudatu beekne. Kun yakka hojjetee mini. Mootummaan Itoophiyaa fayyisaan diqqee hagalu ittiin bu'u yeroo jedhu namni akka Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyanoo, Addisuu Bulaallaa, uummanni Oromoo kumaatama hedduudhaan lakkaa'aman mana hidhaa mootummaa sanaa keessatti sababa gocha amma fayyisaan godhe walgituun hojjetan qofaadhaaf dararamaa jiru. Hedduun isaanii achi buuteen isaanii hin beekamu. Nuyi har'a jireenya gaarii qabna. Isaaniin yaadaa haa jiraannu, isaaniin yaadaa haa hojjennu. Wanti nuyi goonu miidhama keenya ilaaluu hin qabnu. Yoo miidhamne, yoo namni tokko nutti darbe illee isa namni sun biyya kana keessatti nutti darbe yookiin waan hamaa nuun jedhe yookiin waan hamaa nurratti barreesse ilaaluu hin qabnu. Uummata Oromoo, dargaggoo Oromoo, daa'imman Oromoo, haadholii Oromoo, abbootii Oromoo adda durummaadhaan biyya keessatti adda isaanii rasaasaaf saaxilanii qabsoodhaaf manaa ba'an sana yaaduu qabnu. Har'a daa'imni Oromoo gad ba'ee deebi'ee galuun shakkii guddaa keessa jira. Isa kana ilaaluudha kan nuyi kan nurra jiraatu jedhee kan uummata diyaasporaa jiraatu dabarsaa uummata biyya keessa jiruun immoo yeroo hundumaa yeroo bari'u jala qabu hin dukkanaa'a. Dukkanni isin keessa jirtan bari'uudhaaf mataa baachuuf jalqabeedha. Halkanni kun dorrobaadha. Waan dorrobe immoo dhaluunsaa hin hafu. Hamilee hin buusinaan jiraan. Hedduunaaf galatooma. Dr. Solomoon Angaasheef abdii fiixee yeroo waliin qabaannetti baay'een gammadee baay'ee natti tole. Isinis carraan laattanii gurraan laattanii gaaffiin isin gaafadhanaa deebisuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Gara fuula duraatti immoo sagantaa addaatiin wal agarra jedheen abdii qaba. Nagaa Waaqayyootti naaf jiraadha. Waan eegaltan kana haga bilisummaa Oromootti itti nuuf ufaan isiniin jedha. Horaa bulaa fayyaa ta'a. Amana biasa addunyaaf galmeesse garaafin jiraadhu gargaaramiif malee jedhee koonni keenya egaa lubbuu kenna fayyisaa leellisaa qabsoomee biyyasaa dhugaa qabnu labsee lammii isaa boonsee fayyisaa leellisaa qabsoomee
biyasa Duga kamnu labse Lammi isa bonse Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwanne torban yoo Waaqayyoo jedhe keessummaa addaan qabannee itti dhiyaadha. Waa'ee sagantaa keenya keessatti waa'ee maatii qabsaa'otaa bu'aa ba'iin ijoollee qabsaa'otaa keessa darban jenne kan eegalle sana hin xumurre ammas barbaadaadhuma jirra. Haala kanatu atattamaan waan nu qabateef gama kanaan isitti dhufne isas qabannee dhiyaachuu hin irraanfannu. Isin garuu aga xumuraatti nu wajjin tura. YouTube channel keenya subscribe godhaasee kana Facebook Qaanqee Show gubbaa dhaqaatii immoo akkas nu godha. Kanuma duwwaa isin irraa barbaanna. Fayyaa nuuf ta'a. Gadaan gadaa bilisummaati.